Baraddaa jedhee gaafa manaa bahu ofitti akka gadhee durbamaa kan nama garuu waliin bullee waadaan kun cabe kunoo kanarraa jaalalli na qabee jaba ati yeroo mandaa daftarii mee harruma si haa godhu dhiisi daftariin biddeen siin ta'u daftarii hiriyaa siin ta'u daftariin ciikii siin ta'u isa caalu sittiin agarsiisa laama kun oolaa kun ciikolii ilaali biraandii fidee dhufeerraa yaa kun hin bareedu ilaali biraandiidha. Kana qabdi ammoo babbareedu biraandii ani uffataa fi mi'oota adda addaan beeka malee namni biraandii qabaachuu fidime si argaan jira akkatti ilaalaa jirtu waan shama baadiyoo keessatti fakkaatee qaamaanii as keessan jirtu ganaan nyaachuu fedha malee ani kanuma dhufe hunda wajjin hin gororu maal jettee ani akka kee kan dhufu hunda wajjin hin gororu erga kan dhufu wajjin hin gororre kan sokke duukaa immoo geerartuu ree buleessa kun isoo salphaadha ani sii miti kaa ani kan kooti kanan jedhu kanan akka agartuu ija kooti ilaalu qaba ilaa buleessa koo waan tokko sitti himu iji keenya lamaan agartuu lama qaba sii galeera har'a immoo optomooloojistii taate ajittiin maranaa deebiime optomooloojistii yookaan ookilistii yoo sitti cime immoo doktoroota ijaa hidhii qaban jechittiini akkuma maqaa warra taphatoota warra Poolaandiin cimti nu ulfaatti xiqqoomo cimti odoo maqaa ogeessota ijaan beekii waa'ee ijaa naa ibsuuf kaateeti amma sabaluun dirqamamini anama waan uumeen sitti maadhala dhaggeeffadhula jaba waaqa agartuu lama nuu kenneeni agartuu kan lamanii nuu kenneef maaliif akka ta'e beektaati inni tokko gaafa hojii ala ta'u isa tokko immoo akka ittiin hojjettu fedha sii galanaani iskoortaa irraa qabaachuun dirqama. Waan cayaachuu dandeessu yoo taphataa beenchii irraa qabaatte beenchii irraa hin qabdu taanaan waan cayaachuun hin jiru maaliif tokko yoo achi kee dadhabe waan ittiin bakka buufte taphattu hin qabdu kanaaf atumtu taphataatu beenchii irra kaate xuruu dhala durba tokkotti amanamtee hin goyyomin beenchii irraa taphata kaadhu kun gaariidha buleessa ko. Ilmi tokkoo fi iji tokko hin amansiisu mammaaksi jedhu jira. Mammaaksi kun fooyyeffameeraam afeeraam appideetteera nageenyeeti. Garamitti fooyyessitan? Ciikiin tokkoo fi iji tokko hin amansiisuutti deeffanne malee ilmi tokko maal jedhu afeeran. Mammaaksa hambaa seenati jijjiiramuu qabu. Jettanii amma immoo akkuma nama uffata safaree hodhisiifatu mammaaksa akka safara keessanitti sirreeffachuu qabdanii? Akkam akka ta'e beektaa? Mammaaksi haala yeroo wajjin waan hin deemneef fooyya'uu qaba. Fakkeenyaaf ammoo waan tokko sitti jaamtuun jaamti malee saree ejjanni kan jedhu amma yeroo ammaa wajjin hin deemu maaliif biyyuma keenyatti jibbamtu saree yoo ta'e jechuudha biyyoota alaatti maaliif jaamti fuula ishee miicuu fi rifeensa isheen filuu fi lafa isheen ciistuun qopheessuu fi waan hundumaan godhuuf biyya keenya keessatti garuu meebii akkas ta'uu danda'a kanaaf jedheen appideet ta'uu qaba an jedheen. Silaati sareen iji dhiqamuufi qaba jetta biyya itti ilmi namaa akka sareetti rafarrafamee lafa ciisutti waa'ee saree ati jettuu kana dhaga'uun nama rifachiisa. An akkasichuu goomila garuu maal akka ta'e beektaa mammaasota duwitu anaaf naan galle haala ammaa wajjin hin deeman xiqqoo appideet ta'uu qabu hin jedheen amaa biraaf hin jenne buleessa kana hubadhu anamma cikii wajjin haasaa buleessa. Buleessa ko wanna taasiftuu fi wanna ati jechaa jirtu karaarraa waan jallateedha waan ta'eef kan hin deemne. Dhugaatti illee mudu dhiisiiti cikitti na nyaachisi immoo akkan jenne cikitti gadi baay'ee bareedduu fi na nyaachisi immoo akkan jenne maal gochuu akka qabdu beektaa gaafa cikitti biratti na agartu jechuudha akkamitti mucaan kun akkamitti shuubaan jaalala jalqabe jettee mucaan kun waa'ee jaalalaan beeku barumsaan manaa beekte anaan baay'oon na kakaasee jechuudha na loluufa gaafa na keeru immoo na tumiimin sii galanii wal'aansuu naan qabdu. Mucaan kun akkamitti intala fa'aa arrabsuu barbaadu garuu akkatti wanta biraa akkatti hin dubbanne inni akka kana tutu na jejjee akka kana tutu naannaa bareechitanii tola alees teessee naan mormuun gatiin qabu jaba amma eessa deemu fati doormi deemte amma dubbisuufi lakki dhaqee suura dubarootaa laalu fa'i maaloo jaba maaloo afur dubbisuu kana keessaa bahe maaloo jaba maaloo teekinooloojii si gataara ummati si gataara ilaasitti ne mala as keessaa banan waan tokko kan hin deemna suma fireef. Waa'ee seeraa beekuu baadhus ijoollee